Naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa magaalaa Finoota Salaam keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni himaniiru. Magaalicha keessatti dilbata dheengaddaa haleellaa diroonii yookaan meeshaa waraanaa gurguddaadhaan akka raawwatame shakkamamuun erga namoonni 26 du'uun isaanii ibsamee booda muddamni magaalattii keessa jiru amma tokko waan qabbanaa'e fakkaatus ammayyuu akka guutummaatti hin tasgabboofneedha kan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Haalli nageenyaa magaalaa Finoote Salaam ittuu bakka isaatti hin deebi'in magaalaa Uree keessatti waraanni mootummaa heddumminaan argamuu isaatiin kan ka'e achittis akka muddamni cimaan uumamee jiru jiraattonni himanii jiru. Dilbata dheengaddaatii kaasee magaalaa Buree keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo jedhamee beekamu gidduutti taasifameen namoottan nagaa lakkoofsi isaanii yeroodhaa fi addaan ba'ee hin beekamne ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalichaa himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaaw ibseera. Bulchiinsa naannoo kibbaatti haalli qoodiinsa biiroolee naannichaa magaalota naannichaa tokko tokko keessatti mormii kaaseeru akkuma itti fufetti jira. Magaalota kana keessaa tokko kan ta'ee fi godina Kambaataa Ximbaaroo keessatti kan argamu Duraamee keessatti manoottan daldalaa hedduu cufamuun qibxata har'aas guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee oolee akka jiru beekameera. Mormiin kun kan jalqabe bulchiinsa haaraa giddugaleessa kibba Itiyoophiyaa jedhamee moggaafamee fi magaalota teessoo ta'anii filataman keessa hin jiru jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Akka gabaasni dhimma kanaan wal qabate ibsetti waajjiraaleen bulchiinsa naannichaa magaalota torba keessatti qoqqoodamanii torbanuu sadarkaa walqixxee ta'een akka teessoo naannichaatti ilaalamanuu murtaa'ee jira. Jiraattonni magaalaa Duraamee akka sagalee Ameerikaatti himanitti magaalittiin kan argatte biiroo bulchiinsa naannoo tokko qofa. Isaa ol nu gahuu qaba jechuudhaan jiraattonni magaalichaa mormii taasisuudhaaf kan murteessan. Akka jiraattonni magaalaa Duraamee dabalanii ibsanitti mormiin mana keessaa ba'uu lagachuu magaalota godinicha keessa jiran biroo keessattis itti fufee jira. Imaammatni naannichaa inni magaalota teessoo bulchiinsaa hedduu qabaachuu jedhu teessoo seera tumtootaa kan seera raawwachiiftootaatii fi teessoo dameewwan qaama haqaa magaalota torba keessatti kan qoodu ta'uu isaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Itoophiyaan lammiiwwan ishee Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiran 5,000 gara biyyaatti deebisuuf qophii xumureeraa jette. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatti itti gaafatamaan dhimma baqattootaa fi namoota baqarraa deebi'anii obbo Darajjee Xagaayibaluu sagalee Ameerikaatti akka himanitti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa dhimma lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiran ilaalchisuun mootummaa Taanzaaniyaa waliin dubbachuu fi yeroo gabaabaa keessattis gara biyyaatti deebisuuf qophiin hundi xumuramuu himaniiru. Ammaaf loojistikii eeggachaa jirra kan jedhan obbo Darajjeen akkuma inni xumurameen gara biyyaatti deebisnas jedhan akka aangawaan kun jedhanitti lammiileen Itoophiyaa biyyoota kanneen akka Afrikaa kibbaa fi biyyoota baha gidduu galeessaatti illee manneen hidhaa keessa jiru jedhan. Lammiileen Itoophiyaa waggaa tokko keessatti kanneen baay'inni isaanii 150 hanga 200 ta'an gara biyyoota birootti baqatus jedhan obbo Darajjeen jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabramadiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaa garee riphee loltootaa dilbata dheengaddaa raawwataniin loltoonni mootummaa Naajeeriyaa 26 yommuu du'an 8 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii warreen hojii fayyaa, dhimma godaantotaatii fi dhimma baqattootaa akkasumas dhimma mirga namoomaatii fi dhimma nyaataa irratti hojjetan warreen waamicha kana dhiyeessan keessaa isaan tokko. Akka gareewwan kun jedhanitti gargaarsa maallaqaa doolaara biliyoonii 3 ta'u yeroo lammaffaadhaaf gaafatanuus amma ammaatti kan argamuu danda'ame dhibbeentaa 27 qofa. Dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti dubbi himtuu kan ta'an Maargaaret Haaris guyyaa har'aa waajjira dhaabbatichaa Jeeneevaa keessatti yaada kennaniin hawaasni addunyaa fedhiiwwan ciccimoo uummata Sudaan akka dagate ibsaniin akka caalaa hojjetamuu qabu gaafatanii jiru. Dubbi himtuun waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Liizaa Tiroosel namoonni 4,000tti tilmaamaman du'uu isaanii yommuu ibsan dubbi himaan dhaabbata dhimma godaantotaa UNHCR Wiiliyaam Spindiinar gama isaaniitiin namoonni miliyoonii 4.3 jireenya isaanii irraa akka buqqa'an ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gargaarsa qarshii biliyoonii 2.7 gaafate kan argachuu danda'e garuu doolaara miliyoonii 600 fi miliyoonii 51 qofa akka ta'e ibseera. UNHCR gama isaatiin gargaarsa miliyoonii 500 fi miliyoonii 66 argachuudhaaf waamicha dhiyeesse kan argachuu danda'e garuu miliyoonii 100 fi miliyoonii 75 qofa akka ta'e ibsee jira. Walwaraansi garee jeeneraalotaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru kan jalqabe ebila 15 bara 2023 ji'a 4 irraa yommuu ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gareewwan mirga namoomaatiif falman dhiibbaa gareewwan walwaraansa keessa seenan mirga namoomaa irratti taasisanii mormaa turan. Erga walwaraansichi jalqabee asii dhimma gargaarsa namoomaatiin wal qabatee waliigalteen dhukaasa dhaabuu al-9 taasifamus akka fiixaan ba'uu hin dandeenye ibsi gareewwan hawaasa addunyaa kun dabalee ibseera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota osoo gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufiin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoorraa bu'anii dalagan jedhamanii shakkamaniif mana murtii federaalaatti himannaan irratti banamee hordofaa akka jiran ni beekama. Amma immoo sadarkaa bulchiinsaatti gidduu seentummaa filannoo himannaa jedhuun isaan irratti dhiyaateera. Isaan garuu ammayyuu filannoo pirezidaantummaa bara 2024tti taasifamuuf jiruuf irra deebiin dorgomuuf akka jiran qophiitti jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Steet duraanii Doonaald Tiraampiin yakkoota ittuu gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoo isaanii irraa bu'anii booda raawwataniiru jedhamaniin kan ka'e mana murtii federaalaatti himannaan irratti dhiyaate galmee isaanii hordofaa jiru. Amma immoo sadarkaa naannootti filannoo gidduu seenaniiru himannaan jedhu irratti dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Istiif Hermaaniin qophaa'e Mitikkuu Fiqaaduu haala ittaanuun nutti hima. Manni murtii guddichi kaawuntii Fooltan kan kutaa bulchiinsa Joorjiyaa wiixata kaleessaa galgala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii fi namoota 18 biroo irratti bu'aa filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame galagalchuuf yaalaniiru jechuun himannaa 41 irratti banuu ifoomseera. Himannaa kanaanis Doonaald Tiraamp seera raaktarii Joorjiyaa isa RICO jedhamuun beekamu cabsuu, shira xaxuuf yaaluu fi soba sobuu kan jedhan dabalate yakkoota ciccimoo 13 himatamaniiru. Kanneen Doonaald Tiraamp waliin himannaan isaan irratti dhiyaate biroon hojjettoota masaraa mootummaa Yuunaayitid Steet White House kan yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessumaa kanneen duula na filadhaa bara 2020 gaggeessaa turanii fi qondaaltota ministeera haqaa yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessatti argamu. Akkasumas kanneen namoota kana waliin shira xaxaniiru jedhaman baay'inni isaanii 30 ta'an garuu immoo maqaan isaanii ammaaf hin ifoomsamiin himannaa kana keessatti akka argamanis beekameera. Abbaan alangaa kaawuntii Fooltan Faanii Wiilis dhaddachoonni Doonaald Tiraamp itti himatamanii amma hordofaa jiran sadan Floriidaa, Niiyorkii fi Waashingtaniidha. Inni alanaa'oo eessatti ta'a jedhamee gaaffii gabaastota sabaa himaalee dhiyateef yommuu deebisan. I don't have any desire to be first or last. I want to try him and be respectful for our sovereign states. We do want to move this case along. Ani hawwii tokkoffaas yookaan isa dhumaa ta'uu hin qabu. Ani bakka isaa bu'uu yaaluun mirga abbaa biyyummaan kabaja. Himannaa kana bakka biraatti geessuu barbaanna. Kanaafis immoo ajajni jedhame akka kennamu gaafanne guyyoota dhaddachaa ji'oota 6 dhufan keessatti akka uumamudha. Doonaald Tiraamp irra deebiin filannoo pirezidaantummaa bara dhufuuf paartii warra Riippaabilikaanotaa bakka bu'uun warra dorgommiif dhiyaatan keessaa dursa irratti warra argaman keessaa isa tokko. Himannaa isa irratti banamee jiru kana hunda himannaa siyaasaati. Kunis akka ani filannoo bara dhufuu irratti hin hirmaanneef dabana irratti raawwachaa jiru jala Doonaald Tiraamp. Oromiyaatti caaseffama godina haaraa 21ffaa Boorana Bahaa walii wal qabatee rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa keessatti uumame cimee itti fufeeraa jedhan jiraattonni aanichaa. Guyyoota 45 oliif waajjiraalee mootummaa tajaajila addaan kutanii jiru jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa ji'oota 6 lakkoofsiseera kan jedhan jiraattonni mootummaan uummata waliin mari'achuu qabas jedhaniiru. Tsahaay Daamtoo dabalata qabdi. Jiraata aanaa Gooroo Doolaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan rakkoon nageenyaa aanichaa cimee itti fufeeraa jiran. Namni kun itti dabaluudhaan magaalaa aanatti Hara Qal'aa keessatti sochiin daldalaa fi tajaajilli adda addaa addaan citeera jechuun waajjiraalee mootummaa erga tajaajila kennuu dhaabanii turaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Biyya tokko ta'in jaatama hidhanii achi oolchanii gaafamu sodaachisaa jecha itti dabalanii kun guyyaa hidhanii amma naannoo gara nama 34 akkasii hidhaa jiran amma murtee argateen kana itti seenee gaafanne naannoo 34 hidhaa jiran. Inni kun guyyaa tokko banamaa guyyaa tokko immoo cufama yeroo hidhaan fakkaatu yeroo nama hidhaati barbaadan naggaadeen barbaadanii hojjetaan amma sababa hidhaatiif jecha biiroon naannoo ji'a 2 biraa jiru biiroo hundi cufa ammaan tan. Inni kun immoo maanii fi sodaa hidhaati. Adamsanii hidhan waan ta'eef wanni akkasanii wanni daldalaa wanni maanii tokko illee hin jiraatu amma biiroo cufamee jiran inni hojjetaa hidhaa baqatee gara garatti faca'eessa. Amma isaan baqatan warra amma bulchaa jedhanii aanaa Gooroo Doolaatitti fidan qaamolee waraanaa waliin ta'e adamsanii yoo hidhan yoo tarkaanfii fudhatan uummata kun tasgabbaa'aa godina kana jalatti bulaa gaafii kana dhiisa jedhanii kenna maka hidhaa barbaadanuuf uummataa miti hojjetaa mootummaatti akkana godhaa hooggansaatti akkana godhaa jedhanii hojjetaa barbaadanuuf kan hooggansi hidhamuuf isa kana. Jiraatan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kun keessumaa aanaan Gooroo Doolaa gurmaa'insa isa jalqabaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa murteesseen godina Gujii keessatti eeramtee boodarra gara Boorana Bahaatti dabalamuun mormii walirraa osoo hin citin baatii 6 lakkoofsaa jiru kanaaf ka'umsaa jedhan. Jiraataa magaalaa Hara Qal'aa ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalattiitti hidhaan namootaa jabaateera jechuun mariidhaan furmaata waaraa fiduun dirqama jechuudhaanis ibsaniiru. Nuti yoo danda'ame gaafiin godinni seenna bakka nu haa deebi'u yoo godinni ammoo hin deebi'uu hin danda'amne mootummaan akkuma akka jedhu sanii daangaa eeguudhaaf misooma naannoo san jiru mirkaneessuudhaaf godina keenya buqqisee godina obboleessa keenya Booranaa kennuun barbaachisaa ta'ee argame nuti immoo godina Gujii jalatti buduu barbaanna waan ta'eef jedhee gaafii karaa seera qabeessaa ta'een mana marii aanaatiin karaa hooggansa siyaasaa kan isaa hoogganuutiin gaafii dhiyeeffataa ture. Isa kana immoo mootummaan guddaa xiyyeeffatee dhageeffatuu hin dandeenye. Haga ammaatti haga har'aan kanatti uummati baay'ee dararamaa jira, hidhamaa jira, katamaa keessaa ari'amaa jira, namni nagayaa butamee gara inni geeffamu hin beekamu, konkolaataan baadiyyaa keessa socho'u uummanni keenya baay'ee dararamaa. Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraandhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina Oromiyaa 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Sababa gurmaa'insa kanaanis godinaalee fi aanaalee tokko tokkotti mormiin ka'uudhaan lubbuun namootaa darbuu qabeenyi barbadaa'u jiraattota irraa odeeffannee gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas rakkoon aanaa Gooroo Doolaa kun cimee itti fufeeraa jechuun jiraattonni ibsaa jiran
hedduudha. Obbo Geetu Culuqqee bulchaa aanaa Goorodoolaati. Rakkoo aanicha keessa jiru ennaa ibsan. Rakkoon jiru waajjira mootummaa cufaadha. Eegumsa nageenyaati malee yakka raawwachuun alseerummaa daandii gubbaa raawwachuun akkuma itti fufetti jira. Rakkoon akkasumatti jirti. Daandii galeessa godhateen hojjetaan hammi ta'e gara baddaatti ga'ee dargaggeessa gara garaa makatee hojjetaan ammoo gidduu dhaabbatee fi morma fi ciisaa olii jira. Hojii mootummaa waan tajaajiluudhaaf rakkatee alatti hafee jira. Akka gaafiin hojii deebitutti nama waajjira seenuu danda'u kan jedhu kana giddu galeessa godhatanii hojjetaan mootummaa hojii kan seenaa jiru ta'uu isaa jecha. Mindaa waan argatu? Mindaa kan dhoogge mootummaan dhoogge nuti waan dhoogge hin qabnu. Faayinaansiin herrega waggaatu osoo hin cufatin seera isaan gaafachiisuu danda'u. Olaantummaa seeraatiin mootummaan seeraan baruu dhiyeessee isaan gaafachiisuu danda'u. Hojjetaa hundinuu akka gaafiin tun gujiin deebiinitti hojjetaan faayinaansii kunillee waajjira seenee hojjechuu didee akkaataa kana herrega waggaa kun buufanne mindaan hojjetaa gammaa aduun kanfalamin jira jecha. Hajii adoolessaa kana kanfalamne. Obbo Geetuun itti dabaluun muddamni amma mul'achaa jiru mariin furamuu qaba amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru. Mariif mara abbaadha rakkoon karaan kan furamuu qabu. Uummati kun miira keessa galee rakkoo kana raawwachaa hojii alseerummaa raawwachuu caalaa kakuu matinallee mootummaa kan deebii kennuuf illee mootummaa kana jecha. Murtee mootummaa eegatti amanin ammoo itti amanne jedhee karaa nagayaatiin mootummaa irraa deebii eeggachuu qabu. Dhimma kana irratti bal'inaan godina Boorana Bahaa fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii dhiyeenya kan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii caffee naannoo Oromiyaa irratti dhimma gurmaa'insa Boorana Bahaa ilaalchisuudhaan innaa dubbatan murteen duubatti deebi'u hin jiru. Qaamoleen dhimma kana dhaadessan tokkummaa Oromoo diiguuf kanneen hojjetan jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Fuuldurattis caaseffamni godinaa hin jiru jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Mormii wiixata godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mudateen jiraataan gandichaa tokko rasaasaan rukutamee ajjeefamuu isaa jiraattonni akkasumas koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa mirkaneessanii jiranii Galmoo Daawit dabalata qaba. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhamee walqabatee ka'ee hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa Saxxammaa maqaan isaanii akka heeramuun feene takka haala kaleessa wiixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu. Kalau ummata abbaa qabeenyaatiif kennanii kalichi immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda Caffitaayeeraatii fi ganda Sadduutii fi ganda Kimbisoo. Uummanni bal'aan kun tunni kana iyyatu humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara feera. Abdulwaahidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaasaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituun ammas immoo Misbaayee Abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabatu jedhaa osoo inni duuka fiiguu deebii tokko kufee achi ciisee bakka gachiise sana ciisee Misbaayee Abduu immoo lukasaa rukutee cabseera. Maali rukutani? Gutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaala Jimmaatti argama. Inni kan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdulwaahid lubbuun isaa darbeera. Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e? Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama ja'a. Uleedhaan dabadabame garuu namoonni kun namni miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa buufichame. Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma? Kan hospitaala Jimmaatti argamu nama tokkichaa Misbaahuu Abduu kan jedhamudha. Abdulwaahid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaagiraatti argamaa jiru. Akka namni shan. Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun himu. Inni du'e kunuu nama ganna meeqaati waggaa meeqa ta'a? Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba mucaa tokko haadha manaa qaba. Sirni awwaala isaa gaggeeffameera? Har'a hospitaala Jimmaatti amma baheera. Hanga hospitaalicha keessa jira sababa Misbaahuu jiru qusachiisu jechuudha. Hospitaala bahee gara maatii isaatti fe'ameera manni. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas ta'ee aanaa Saxxammaa Kimmissootti mudate kana akka quba qabu obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa BO'tti himanii jiran. Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uu isaati. Ka'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu kan naannoon Saxxammaa investimentii namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. Kan beekamu kanarraa ka'ee eeyyamni investimentii sadarkaa eegee kan naannoo irraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uu isaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhan kaasanii erga achi gaamee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo isaatti sadiitti kan ta'utti dhukaasni miidhaan qaqqabee jira jechuudha. Booruma kanaan lubbuun nama tokko kan Abdulwaahid Sharafuu jedhamu darbee jira. Innis jiraataa ganda sanaati. Obbo Miftaahuu Abdoo nama jedhamu immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira jechuudha. Dhimma ajjechaa kanarratti himata jiraattonni bulchiinsa aanichaa irratti kaasan ilaalchisee obbo Badhaasaa yoo dubbatan. Amma miidhaa namaa qaqqabuu isaati malee eenyurraa dhoka'ee kan jedhu kana wanta adda baafannee jiru garuu gara fuulduraatti qorannoodhaan inni kun dhimma guddaadhas waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduu danda'a waan ta'eef erga adda bahee poolisii dhokaase moo bulchaa dhokaase moo eenyu dhokaase kan jedhu kun sirriitti qulqullaa'uu waan qabuuf ammaaf garuu akkuma eeruu dhageenyarraa kan hafe gochi kun eenyu raawwate kan jedhu kan egaa poolisii meeshaa maalii qabatee bulchaan aanaas meeshaa maal qabate kan jedhu kana inni kun egaa teeknikaalii waan adda bahu waan ta'eef ammaaf kanarratti abaleechuudhaaf eenyu rakkisa.
aangawoonni godinaas haa ta'u kan aanaa isin gargaaruudhaaf ragaa isinii kennuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jiru isiniif ibsuudhaaf wanti isin wal dubbataa jirtan jira laata? Amma poolisii wajjin dubbannee jira. Jalqaba uummata tasgabbeessuu fi namni lubbuun darbee akka awwaalcha argatu namni miidhaan qaqqabe immoo akka yaala argatu gochuudha. Ta'an immoo hojiin qorannoo bal'aan isaan gaggeeffamu waan ta'eef gama kanaan rakkoon hin jiru. Qaamonni bulchiinsaas ta'e qaamolee nagaa dhimma kanarratti